hundi Oromoo na fakkaata amantaa garaagaraa qabaannu malee nuti hundi dhiiga tokko na fakkaata obboleeyyan bakka kanatti namni dhugaa walitti dubbanneeti wajjin jaana malee wal sossobuun hin barbaachisu maaliif jennaani wal sossobnee boru rakkoon biraa uumamte waan ta'eef King Ahmad dhugumaan dhiiga Oromoo miskiina koo atiraafuutti jirta poolisii qotameera dhugumaan mubeena obsiti kasho diifam dhugumaan ati Oromoo ilma Islaamaati guyyaa sadii booda waliin ooduun haaraama eega jettee gaafin ko guddaan inni na keessatti uumame anis akkuma keetti muslima amantaa irraa illee barnoota xiqqoo beeka nama ajjeese jechuun wanti halaal godhees hin jiru kanachin naa qaba obboleessa kiyya tokkoffaa ilmi dhiiraa tokko yookaan eekeen na balleesse yookaan Maarkos na balleesse yookaan Dr. Latiyoon na balleesse ilmi dhiiraa tokko nuti Oromoon aadaa qabna heera qabna ittiin bulmaata mataa ofii kan addunyaa irraa kophaa ta'e qabna aboo abbaan abdii kuni gurbaan kuni obboleessa kiyya naaf inni dhiiga tokko akkana na balleesse Mubaarik Asli Maarkos eeke namoota as keessa jiran hunda maqaa asii kaasee yaamu aboo gurbaan kun akkana na balleessaa jira waan inni na balleesse waan inni irraa balleesse naa gaafadhaayii waliin jechuun numa jirti heera keenyatti itti bulmaata aadaa ofii Oromoon qabdu keessatti tokko kana bira kuttee ammoo namaan ajjeesa gaafa jettu Oromoon akkiyyattu gaafa harki dhufe gardarroonni haftii jetti maal jechuudha afaan Oromooti yuguun isinii deebisu afaan loqoda naannoo hundaa guun isinii godhu wanni harki dhiigni yoggu mataa si facaasanii yookaan qaama kana sidhawanii dhiiga sirraa baasan ati abalu akkas yaanii wal arrabsuun ni hafti maaliif jennaan dhiigni nu dhufe wanni dubbatan arrabarraa dubbachuun hin jirtu jechuudha ati wanni abbaan abdii afaaniin sinjee gaafatti dhiiga buusuudhaaf ni ajjeesa irra deebi'ee ni ajjeesa jettu waan abbaan abdii si godhe san hunda lafatti si duraa gatti si duraa balleessiti silaa ati abbaan abdii kun waan kana na balleessi naa gaafadhaa jettee ati dhugumaan dhiira namaati abbaa abdii dhukkee irraa kaafnee akka kalee nama boochisaa turre sanitti akkasin nama boochifnee abbaa abdii eenyu olii miti ilma Oromooti ilma sikkomandooti qabnee dhiifama si gaafachiifna gurbaan kuni nu olii miti numaa keenyaa jechuudha lammaffaa obboleeyyan waan takka walii haa gallu duuti ilmi namaa eenyu harka jirti haali harka jirti malee ilmi namaa wal ajjeesuuf tarkaanfii walirra fudhachuun qabdu lammaffaa sadaffaa sareen tokko abbaa tokko yoo jala deemte saree san kan kabajuuf abbaa saniif malee yoo saree sanillee kabajuu dadhabde abbaa jalatti saree dhaanuu jechuun kabajaa sirraa mulqite ka Oromootti mana namaa dhuftee waan silaa namni garaan biyyarra ballata jetti Oromoon garaan biyyarra ballata waa hedduu baadhata waan namni funyaaniin ufuunfachuu hin dandeenye waan namni ijaan arguudhaaf namatti hin tolle baadhatee deemaan garaan ilma namaa kun waan afaaniin dubbatte Oromoo dila kana muufachiifte san garaa keessa yoo dhiifatte eenyu si harkasiif rabbi malee ol baatee gaafa ati abbaa abdiiniin ajjeesa jettu wallaahi qaama kiyyaan naa doodee dhugumatti abdiin sirraa muradhe ati ilma Oromootii miti waan akkamitti akkas jetta dhiifama gaafadhu ummata mana mari basagale fa furta mi jahaz jira wan kana deebine bakka biraatti hin dubbannu bakka biraatti illee hin dubbannu wan biraatiif dubbachuudhaaf dhufne wan biraa ajandaa biraa nu diriirsite obboleessa kiyya kalee waliin haasawa turre adda baanee dhaabbadhu namoonni gurguddaan hayyuun as keessa jiran kun dhaabbadhu odoo sin jaaniiti sanyii warqituu ilma walloodhaa tokkicha nuti halkanii guyyaa ilmaan nuti halkanii guyyaa ummata keenya kan nuti halkanii guyyaa rakkoo isaanii keessa jiraniif hadoodaa jirru sanirraa baatee dhiiga keenya taatee bakkuma nuti jirru nu kabajjuu dhabdee hogguu nuti ilmuma Oromooniin ajjeesa kan isin ajjeesaa jirru isinirraa dhaggeeffachaa jirra nuti ati gunna kana keessanii keenyuma kana as deebi'ee ajjeesa guyyattu namattis wayii dhagaama dhiifama jecha kiyya kana jala ilma Oromoo yoo taate yoo ilma Islaamaa taate jecha kiyya kana jala laal sumunii takka odon deebifne dhaabbadhu obboleeyyan kiyyaniin balleessa jii fudhadhu keezii takka akka dubbattu hin barbaannu carraa biraa takka siif hin kenninu dhaabbadhu dhiifama niin balleessa jii obboleessa kee kunoo si bira jira dhiifama gaafadhu kan itti aanu waan si arrabseef tarkaanfii inni si arrabseef mirga kee kan inni si dabreef inni eenyu olii miti siif gaafanna waan jetteef waan daangaa rabbiin tarkaanfii rabbiin namarra fudhachuu qabu ati ifiifin namarra fudhadhattee daangaa rabbii cabsiteef dhiifama gaafadhu sirraa bu'ee carraa takka dubbachuu sin kenninu akka Oromootti akka ilma Harargeetti si dubbachuu jira ammaas akka ilma Oromootti si dubbachuu jira dhaabbadhu dhiifama jii gaafadhu carraa takka hin dubbatin
Abboo deeroo kiyya dhaggeeffadhu wanni itti guddanne la jaarsummaatti guddanne isa gaafadha maaliif akka kingi arrabse dhiifama ilmi dhiiraa dhiifama hin qoosu betta. Siifin itti deebi'a. Oromoon akka jettu hogguu ilaale humna isa gaafadha humna dhageessa humna isa gaafadhu koo humna dhaggeeffadhu mee waa xiqqoon siin jedha humna dhaggeeffadhu humna ilaale aadaadhuma Oromootti utuu gaaddisa irratti sin ajjeesa namaan jette gaaddisa hunda ajjeefte jechuudha. Nama hunda nama rashane jechuudha. So maaliif jenna akka aadaatti yoo jaarsummaa irratti hin guddadhe jette anilleen si oli garuu nama guddaadha si'anii jaarsa akka aadaa Oromootti gaaddisa keessa teessee nama kan xooxuu hin dandeessu qeensaan jecha arrabaatiin nama tokko tuquu hin dandeessu gaaddisa tuxxe jechuudha. Gaaddisa irratti jecha kana dubbatte dura gaaddisa kana dhiifama gaafadhu amma sana booda dubbii kan keessanitti fufna kana kan ya bakka hayyee uummata gastii keessa jiran kana waan abbaa abdiitiin alaadha dhiifama waan abbaa abdiitiin alaadha garuu isa saadhaadhaan immoo naalaaluu qabdan al lafaa ka'ee naman tokko akka Kingi Ahmaditti lafaa ka'ee naman tokko garuu uummata bal'aa wajjiniin garuu abbaan abdii keessa hin jiru uummata isa kun dhiifama garuu immoo isa abbaa abdii walitti nu laala achi booda eenyu akka dogongora qabu achi booda waliin murteessina namni immoo gaafa wal magaala kaaruu waliin hin jedhu. Sina jessa jetteeni maal jetteeni namni nama arrabsu yakka bar biyya guddatte keessatti uummanni bar sababa nama arrabsitee fannifamtaa bar yoo barbaachisaa taate garuu arraba akkasii naan jechuun isaadhaadha innu maaliin akka akkana ta'e naa gaafadha akka namummaatitti yookaan abbaa abdiraa dhimma dhuunfaa tokko hin qabu jechuun namaaf jecha nama arrabsuun yakka guddaadha yoo akka jaarsummaatti kan deemnu tokko ta'e. Galatoomi. Dhiifama ittiin deebi'e uummata keenya laali wanni nuti si dhiifama gaafadhu siin jennuuf dubbiin teetan abbaan abdii siin jette san akka bakka si harkattuuf akka karaa sii qabattuuf akka heera sii seentuuf si galtee nuti haqa kee dheeysuuf odon taane aboo waan akkas jeef dhiifama haqa kiyya na harkaa jechuun dhiirummaadha baga dhiifamte dubbiin te amma karaa sii qabatti dubbiin biyyayyoo warri ergas dhuftanii fi warri duraan as jirtanillee deebinee dubbiin lamaan irraa kan kaate hanga ammaa dubbataa jirra namni irra wal dhabaa jira afaaniin walitti dabraa jirra dhiifama yoo loqonni kiyya isiniin galle jeneraal akka isiniif dhimma faafiit irraa ka dubbataa turre akkaawuntiin faafiidhaa kan kalee muciyoo tana uummata keenya walloo arrabsitee akka malatti jecha malee jetteeni koottuutu dhiifama gaafadhu uummata kana araarsii jennee qabnee yaamnee dubbii kana finnee akka dhiiraatti isa ufa nama hedduu waliin yaanee dubbannee Dr. Alisliin ni jiranii Faayiziyaan ni jirti nama hedduu Kingi ni jira innummaan kun ni jira walii hedduun haasofnee dubbii tana xumurree dhiifama goonee muciyoo tana du'aayii goonee fi uummata keenyallee kan wallootillee akkatti gargaaruutti walii gallee waa hedduu haasofnee addaan deemne ergasii akkaawuntiin kan isin tapha beellamaa arra ittiin qabdu jalaa gubatee taanaanii arra asitti sheernu godhanii nu yaaman manguddoon kalee isiniitu dubbii tana keessa ture dubbii akkanaatti mudatee jedhanii nu yaaman oduma kanarraa haasa'u jirruuti namni akkaawuntii faafiidhaa ana tokkoffaan kan gubee namni jiru argame heera Oromootti ija mataarra wallaanan jette Oromoon ija fuularra nama jirtu tana fuudhanii lafa buusanii lafatti wallaananii keessatti deebisuun nama dhibdi waan taateef hin taatu waan taateef ija mataarra wallaananii jetti. Walirra dubbannaa jechuudha akka afaan Oromootti walumarra dubbannaa waan jiru waluma bira teenyee dubbannee wal duuba deebinee dubbachuudha waluma bira teenyee dubbannaa jechuudha. Namni abbaan ogutti argame laate eenyutu kana gubee haja'urraa waa tokko dubbachaa turre asliin illee nan dubbii tana keessaa bahee jira namni hundi obboleeyyan kiyya ija takkaanis ilaala dubbii tana keessaa bahee nu garii warri dullumti onnee ulfeessitee fi gaa'irannoo waan keessatti nu ulfeessee dubbii tana jecha namni waliin ja'us fudhannee cal jennee hanga ammaa keessa ta'aa jirra obboleeyyan nuti kalee wanni faafitti akkasitti dheekkamnee muciyyoo tana boochifnee dhiifama gaafachiifnee fi gara faafii gorreetii miti akkasin nu hubatina jechi faafiin uummata keenyaan jette san waan nu dhukkubseef malee gara faafii gorreetii miti erga ammoo sammas kara faafii ammas akkaawuntiin faafii maaliif gubate kayyachaa jirruu fi gara faafii baanee odun taane namni tokko eega dhiifama gaafate amma
Kingi yeroo odoo dhiifaman jeen duratti hedduu nu aarsaa ture. Hedduu onnee teenya keessaan nu dhukkubsaa ture. Eega dhiifama jee akka Oromoon dhiisaadha waan ta'eef onnee teenya keessatti deebi'ee jira. Muciyyoon tun eega kalee dhiifama jettee wanni akkaawuntii sii gubee rakkoo biraatu jira moo gaaffii mubeenii fi Dr. Latiyoo faan gaafatan. Rakkoo biraatu eega sitti deebite moo Dr. Asinilleen dhiifama isin gaafatte saniitu garaa isin hin bu'ini moo hajoo irraa gaaffii isin gaafataa turtan. Gaaffii kanarraayi namni shurrubbee jaamu kanaas keessa ture namoota biraa maqaa qaqqabachuu eegan. Lakkii daarektii gaaffii keenya nuu deebisi hajoo gaafatamaa ture. Kana kan lammaffaati heerri heera gubbaan dhufe. Kingi abbaa abdii himachuun kana gubbaan dhufe. Jara keenya dubbii isin barsiise. Maarkos Dr. Latiyoo ati duraanuu ni jirta. Eke atis baga dhuftee namoonni as jala jirtan qeerroo walloo hundi keessanuu kabajamtoonni uummanni obboleeyyan kiyya dubbiin kana dubbiin tan deemu jirtu tana dubbii lamaan nu mudate tan faafiitii fi tan kingiitii fi tan abbaa abdiiti. Tateenyaa bootatti deebinaa akkasii dubbii isin irraa banee bakka dubbiin fakkaatu irraa dubbii eegala akka walirra guddaatiin akka walirra lafa bullee jirruun akkasii wal kabajnee carraa wal ilaachaa akka Oromootti Oromoo yeroo dubbattu abbaa manaa godhatti qeerroo walloo ati abbaa manaa nu ta'e nu hundi ni haasoyna carraa nu laachaa deema. Mubaarak illee manguddoodha irra ni dubbata malee abbaa manaatii miti. Irraa bu'e. Dalatoo. Ulfaadhu. Qeerroo walloo jirta? Jira. Dr. Latiyoo dubbiitii wal agarre akkam nagayaami? Nagaa fayyaa baga jiraatte. Atillee baga jiraatte. Ayyee itti fufaa? Itti fufi. Amma dubbiin gara qabbanaa'utti deemaa jira. Maaltu tuttuutaa jira si jedha abbo? Oranji. Dhugaa dubbiin toora qabatee jira. Amma ajandaa sadii jira jechuudha. Kan paartiitti deebina. Dura mee kan abbaa abdii dura hafinnu ergasii booddee immoo gara kan paartiitti yoo deebine akkam. Dubbiin akkasuma abbaa abdii maali kan abbaa abdii maali? Xiqqoo wajjin taphachaa turre jechuudha. Amma daqiiqaa 10 akkasiin guuttu osoo taphachaa jirru aluma kanaa dhufe jechuudha dhufuma dhufe. Na arguma na arge jechuudha. Waan takka illee nan hin dubbanne salaamta nan hin jenne waan takka nan hin jenne wishama naan jedhe tokko faaratti. Wallaalaa naan jedhe dhaggeeffatutti. Ati namticha kana naan jedhe maahuu akka malee jechuudha miira addaa keessa seenee jechuudha. Nan beeku san beeku. Maal naan jedhe uummata wallaalaa walitti qabdee naan jedhe la. Tiktookan tala miskiina sanidhaan tala faafiidhaa gubdee naan jedhe dhaggeeffadhu. Ragaa qaba. Akkanaan gube. Hin kakata. Ani immoo kakadhee malee ncha kennaaf jechuudha amma wanni tana eenyu wanni faaffii tana jechuudha. Kakadhee jechuudha kakadhee yoo wanni sidaan keessaa akka qabaadhu. Tokko faarratti kana qofa naa gaafadha. Shari'aa Islaamaa keessatti nu Islaama akka shari'aa Islaamaatti waan ijaan hin argin tokko nama kanaan asitu kana godheera jechuun yakka moo yakkaa miti. Akka nama ajjeeseetti fakkeenyaaf sittu godhe jedhee ragaa namarra ba'e. Sanuu fuula miidiyaa hawaasummaa irratti. Dubbiin kun immoo gara harkaan namni namatti darbuudhaan nama hin geessisa moo nama hin geessisu nama dhara namarra kaa'e nama kijiba namarra kaa'e jechuudha. Akka amantaattis tokkoffaa irratti ol isheenee arrabsuu qofa osoo hin taane uummata wallaalaa walitti qabdee nan jedhe jechuudha. Maaliif sababa maaliiti? Abbaa abdii nan beeku san beeku fooloo nan godhu sun godhu. Dhaqeen hordofu dhaqeen dhufee nan hordofu. Sababa maaliiti? Yoo bichaa akka jaalalleetitti tahe kana dhuunfaa wal gaafatti Oromoon kana qofaan jechuu kan na aarse garuu arraba badaa naan jedhe arraba ni naan jedhe san immoo ittiin garagalee arrabsuu waan hin barbaanneef. Abbaa abdii immoo sanaaf deebi'a kennu waan jedhe. Okay yaa gaafachuutti jira. Abbaa abdii. Wayye. Nagaa baga jiraattati. Mee dubbiin kun jirti moo hin jirtu? Dubbiin kun akkamitti jirti mee keessaa nu himi? Akkuma san dhageettan kan inni jedhe san malee waan biraa hin jirtu. So ati waanuma akka qoosaaf jette moo dhugumatti isarratti xiyyeeffattee arrabsite? Jarri hogguu sanitti firraa
haasawum qoosaa taphachuu jiranii alleen gurbuma kana mee waaminni jedhu laalee itti seenee gastii yeroo sanii fi akkasitti atiin akkamitti uummata walii qabdee mucayyoo tana kan tapha ishiin irra qabdu akkamitti irraa gubda jedhee akkasuma jedheeni akkasuma miira kee galee kute ani waan inni akkasitti ol fuudhee miizana irra kaawuyyuun seene ani akkuma taphaati jedheeni namootinuu magaalattiin dabree isaanuma wanni biraan jiru. Galatooma dubbii isinii galatoome ayyee. Dubbii isinii akka fudhadhu. Mucaan amalli isaa amala kiyya tokko qaba. Waan hundaa qoosaatti fudhatarra guddaa ammoo qoosaan isaa namallee dhukkubsa. So waan kana dubbii wannirraa qorataa oollu hin jiru abbaan abdii dhiifamaa gaafatu alaas inni kunis aareera dhugaadha nama aarsa ammoo akka qoosaatti yoo fudhate immoo waan nama aarsullee hin qabu qoosumaaf jedhe waan hagana lubbuu du'aallee nama geessisus hin qabu. So isa kana dhiifama jedheen abbaa abdii dhiifamaan fiti gara yaada biraatti dabarra. Okay, bakka kanatti abbaan abdii odoo dhiifama hin jenne duratti waa jechuu barbaada obboleeyyan kiyya dhiifama naa godha. Laali akka aadaa Oromootti tokko himataadha kun himatamaadha. Jarri lameen kun himatee kun himatamaa ta'e wanni asirratti main pointiin wanni nan jechuu barbaade wanni namni tokko irraa nama himatuuf namni kun fedhu qoosaaf haa ta'u fedhu dhugaadhaaf haa ta'u namni kun itti aaree himannaan kanuma abbaan himatisaniitu akka heeraatti akka dhugaadhaaf waan ta'eef abbaa abdii obboleessa kee amma laalgaa silaa wal bira jiraanne qaamaa wal bira jiraanne akka Oromootti wal yakkisiisuunis ni jirti. Wal gabbaasanii wabii wal yaamsisanii wal gabbaasanii walitti heera waliin muranii gaa wal ol deebisanii akkasitti badii nama sanirraa fuudhanii yookaan fayyisaa yookaan badii janii waan waliin muranii jira qaamaa wal bira hin jirru kingii xiyyeessanumaaf dhiifama akkasi gaafatu obboleessa kee gadi fageenyaan sillee jalqabee ummata wallaalaa jee ummata audiensii kee warratti wajjiniin dubbataa jirtu waliin arrabsuu isaatiif gadi fageenyaan dhaabbatee dhiifama akka gaafatu goona. Dhiifama siyaa gaafatu achi booda daqiiqaa takkanaaf kan itanii waan itti deebuun qabaa dhiifama abbaa abdii booda abbaa abdii goo heer carraan kan. Okay, abbaa abdiitu. Dhiifama takka dhiifama abbaa abdii dura waa dubbachuun barbaada. Waan amma itti deemnee kana dhiifama gaafateera Ahmed naaf gala immoo abbaa abdii duuba namoonni jirru warritti dhiyaannu akka Oromootti giiftararraa kaasee geemara gurguddaa Mubaarak irraa kaasee Mubaarak akka nama abbaa abdiiti. Siniif galee leenjisaa isaati geemara gochuurraa kaasee namoota kanatti sin ajjeesaa maal keessa osoo hin galiin waan komatamte san ragaallee nan qaba. Xumurree naa gala. Amma akka wal beeknutti haasa'umaa kan gabbisuufan fuuldurumaafillee muuxannoo akka ta'uufan akka muuxannoo ta'uufiif. Akkas naan jedhee abbaan abdii ka jedhu maaliitiif namoota walitti dhiyaatnutti anattis dhiyaattaa akkan abbaa abdiitti dhiyaatu beektaa Mubaarakitti dhiyaattaa akka abbaa abdiitti dhiyaatu akkaataa kanaan maaliif haasa'uu yaaduu dhabdee haga miira keessa galteetu himateera eeke nama hedduutti bilbilee akka baafadhu latiyoo takkaa dubbadhee xumureetanu irratti yaada isaa calaqqisa. Okay. Kanaaf akkas godheera yoo ta'e bareeda immoo utuma godhellee beeki kan garaan yaadee